Akkam jirtu nagaa keessanii maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'eetu jedheera. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan Oromoo, afaan keenya, afaan keessan, afaan saba guddaa kanaan isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyaan chapter 3 irra jirra. Chapter 3 jalatti kan nuti ilaallu immoo waa'ee international political economy yookaan siyaasa dinagdee addunyaati jechuudha. Egaan chapterii kana paartii isa jalqabaa paartii kanaan kunoo kan laallu ta'a jechuudha. Hamma dhumatti nafaana duraa isiniin jedha. Tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan olee baratichadha. Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irra. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyatti darbina. Sana dura garuu miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan yoo fittoo taatan irraa kan hafe subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuu akka hin daganne kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti. Egaan mata duree isaa akkuma ilaaltan international political economy dha jechuudha. Siyaas dinagdee addunyaadha. Mata duree gurguddaa lamas keessaa baasuu hin dandeenya. Waa'ee politiksiiti inni tokko, inni biraammoo ikonomii, siyaasa fi dinagdee jechuudha. Sadarkaa addunyaatti siyaasaa fi dinagdee yommuu walitti fiignu siyaas dinagdee arganna jechuudha. Tarmiiwwan kana lamaan walitti finnee tishoo kana ijaarre jechuudha. Kanaaf bal'inaan immoo hiika isaa ilaalla jechuudha. Paartii kana jalatti international political economy yookaan IPE jechuun maal akka ta'e hiika isaa ilaalla jechuudha. Meaning and the nature of international political economy ilaalla jechuudha. Hiika isaa fi uumama isaa ilaalla, nature isaa ilaalla jechuudha. Jalatti political order jechuunis state plus market economy dha. Waa lama of keessaa qaba akkuma isiniin jedha. Tokko politiksiitu jira jechuudha. Yookaan siyaasatu jira. Biyyadha jechuudha. Siyaasa sana kan order godhu, kan ajaju, kan abboomu. Inni lammaffaan market economy immoo jira. Demand fi supply dhaan kan abboomamu yookaan kan ajajamu jechuudha. What kind of political order? Political orderii akkamiidha? Amma gaa biyyi jirti jenneerra gama tokkoon statein jechuudha. Statein orderii akkamiidha waan jedhu irratti yaada lamatu jira. Orderii yaada lamatu jira jechuudha. Tokko minimalistiidha, inni lammaffaan immoo maximalistiidha jechuudha. Egaan siyaas dinagdee addunyaa keessatti stateii fi market economy yookaan demand fi supplytu qooda fudhata jechuudha. Gama siyaasaatiin stateidha jechuudha yookaan biyyadha. Gama economytiin immoo market economyidha jechuudha yookaan demand fi supply. Garuu orderiin kun orderii akkamiiti waan jedhu irratti yaada lama gurguddaatu jira. Yaadni jalqaba minimalist view. Minimalist view maqaama isaarraa akkuma hubattan minimal jechuun amma xiqqaa jechuudha. Harki biyyaa yemmuu xiqqaa ta'e jechuudha economy keessatti. Kana jechuun isteetii yookaan biyyi harki ishee yoo salphaa ta'e yookaan dinagdee keessaa sirritti hin galtu yoo ta'e, dinagdee free marketii yookaan gabaa bilisaa deeggarti yoo ta'e biyyi tokko minimalistii jennaan jechuudha. Isa kana harki biyyaa economy keessa galu yoo xiqqaa ta'e yookaan immoo minimal yoo ta'e jechuudha. The best political orderis jedhu ka warri minimalist view yookaan ilaalcha minimalistii kana deeggaran proponentoonni jechuudha. The best political orderis jedhu one in which the state only provides legal and institutional framework for enforcing contracts and protecting private property. Kana political orderiin yookaan siyaasni biyya tokko gaarii ta'uu kan danda'u jedhugaa warri yaada kana deeggaranii yoo biyyi maal goote legal institution jaarmiyaalee seera kabachiisa jechuudha. Jaarmiyaalee seeraa tokko adda addaa yoo framework goote yoo baastee fi
akkasuma kontiraato waliigalteewwan adda addaa kontiraata fi private property yookaan qabeenyaa dhuunfaa namoota ishee jechuudha namoota biyya san keessa jiranii eeguu irratti qofa only jecha jettu argattus keessa ga'een ishee yoo kana qofa ta'edha jedhu jechuudha minimalistic view warri deeggaran kanarra kan darbee biyyi harki ishee gabaabbachuu qabaadha ikoonomii biyyaa keessa sirritti galuu hin qabdudha free market yookaan liberaalii ta'uu qabaadha ikoonomiin jechuudha laissez faire yookaan free marketii warra deeggaranidha jarri kun kanaaf biyyi legal institution adda addaa dhaabdi saarbisii tokko tokko dhiyeessitii kun akka dhaabbilee barnootaa fayyaa maal dabalee immoo private property namni hojjetee argatu jechuudha qabeenyaa dhuunfaa eegsisti protectionii qofadha gaheen biyyaa light handed jechuudha harka xiqqaa biyya harka akka warri liberal jedhan jechuudha biyyi just daanyaa qofa ta'uu qabdiidha bakka biyyi rifarii qofa ta'uu qabdiidha jechuudha abbaa murtii yookaan daanyaa jennamini tapha keessatti kan taphatu warra individualota biyyi harka keessaa fudhachuu qabdi ikoonomii keessaa waan jedhuudha jechuudha others are convinced faallaa kana immoo warri maaksimalistiin jiru isaan kun maaksimalistiidha warri others jennu kuni maximalist jechuun dandeessu the most appropriate political order jedhu isaan immoo political order yookaan siyaasni biyya tokko gaarii ta'uu kan danda'u jedhu is one in which the state plays an active and direct role in much wider range of economic activity biyyi harka dinagdee keessa harka ishee yoo galfatte harka ishee yoo dheereffatteedha jedhu jechuudha isaan kun maaksimalistii viewdha maqaama isaarraa rooliin biyya tokko yoo maaksimam ta'e active rool jechuun amma asitti gahee guddaa yoo taphatte jechuudha biyyi ikoonomii keessa fakkeenyaaf komaand ikoonomii sadargiin hordofaa ture fudhachuu hin dandeessu sooshaalistii maalii kana biyyi harka keessa galfatti jechuudha asitti maalidha biyyi ikoonomii biyyaa keessa hin galte jechuudha mootummaan ikoonomii biyyaa keessa galaa jechuudha karaa biraatiin biyya gaafan jedhu mootummaa jechuudha dandeessisini mootummaan yemmoo diinagdee keessa harka galfatu jechuudha akka mootummaan jedhetti oomishtee gashitee gurgurattee maal gootate komaand ikoonomii faa fakkeenyaaf yoo fudhattan jechuudha kanaaf asitti harki biyyaa ulfaataadha jechuudha diinagdee akkasii keessatti kuni maaksimalistii viewdha egaa jechuudha international political economy kanaaf waa lamarraa'idha jechuudha amma ka international political economy kan argannu tokko political orderiitu jira isa mootummaatu raawwachiisa yookaan biyya gama tokkoon immoo market economy demand fi supply'dhaan harka mul'anneen kan adeemsifamudha inni kun immoo jechuudha uumama waan ta'eef inni sun international political economy is a field of inquiry jedha fiildii ta'ee jechuudha fiildii barnootaa ta'ee that studies the ever changing relationships between governments ever changing jechuun yeroo yerootti kan geddaramudha hariiroon kun jechuudha hariiroo eenyu gidduu mootummaa fi biizinasoota gidduu social force adda addaa gidduu fi mootummaa gidduu jechuudha sorry hariiroo kanatu egaa maal jedhama international political economy jedhama jechuudha geographical area adda addaa keessatti ammoo beekaa geographical area adda addaa keessatti international sadarkaa addunyaatti jechuudha biyyi keenya biyya biraa wajjin hariiroo omti miniire yaa geographical area adda addaa keessatti across history yeroo adda addaa ta'uu danda'a seenaa adda addaa keessatti jechuudha in this definition two central dimensionii lama arganna jechuudha dimensioniin inni jalqabaa politiksiidha yookaan siyaasaadha akkuma jenne asitti
Daayimenshinii lammaffaan ammoo economic daayimenshinidha jechuudha. Economic dimension. Political and economic dimensionidha. Dimensionii lama of keessaa qaba qaama isaarraa akkuma hubattan jechuudha. Amma tokko tokkoon ilaalla isaan kana lamaan. Political dimensionii yoo jennu maal faa of keessaa qabata? For the use of accounts for the use of power by variety of actors. Aktaroota yookaan taphattoota ta'anii jechuudha. Warra aangoo farkaa qaban jechuudha. Use of power aangoo isaanii fayyadamanii warra taphatan. Isaan eenyu faadha? Including individually ta'uu danda'u. Namoota dhuunfaa ta'uu danda'u jechuudha. Domestic group ta'uu danda'u. Injiramini gareewwan biyya keessatti hundeeffaman jechuudha. Biyya keessatti gartuu uumanii kan socho'an. Associationiiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Warra kanniin jechuudha. Lammaaf kabiraa immoo isteetii mataan ishee biyya jechuudha. Biyyi mataan ishee international organizationiin jiru mini dhaabbatoonni sadarkaa addunyaatti socho'an. Kan biraa NGOs non governmental organizations dhaabbatoota miti mootummaa kan ta'an fi transnational corporations warri jennuun yookaan TNCS warri jennuun kunniin isaan kunniin egaa warra daangarra darbanii socho'anidha isaanis jechuudha. Hunda isaanii of keessaa qabata egaa the use of power by isaan kunniin egaa aangoo isaanii fayyadamaniitu act godhu jechuudha. Aktaroota isaan kun political dimensionidha jechuudha. Aangoo qabanitti gargaaramaniitu taphattoota ta'uu jechuudha. All these actors make decisions about the distribution of tangible things such as money and products or intangible things such as security and innovations. Egaan taphattoonni kun hundi isaanii jechuudha diinagdee yookaan ikoonomii biyya tokko keessatti murtoo adda addaa dabarsuu jechuudha. Make decisions murtoo adda addaa dabarsuu murtoowwan akkamii? The distribution of tangible things wantoota mul'atan ta'uu danda'a. Murtoowwan kunni wantoota mul'atan irratti ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf wantoota mul'atan gaaf jennu money ta'uu danda'a. Maallaqa jechuudha yookaan immoo productiiwwan adda addaa wantoota oomishaman adda addaa ta'uu danda'a. Dhiyeessuudhaan murtoo dabarsuudhaan jechuudha. Yookaan immoo intangible things wantoota hin mul'anne ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf security faa innovationii faa ta'uu danda'a. Kalaqawwan adda addaa hin jiramini isaan dhiyeessuu danda'u warri kun jechuudha. Warra almaan olitti ilaalle kun. Kun political dimensionii isaati jechuudha. Inni lammaffaan dimensioniin political international political economy jechuudha. Economic dimensionidha. Isa kana ilaalleerra. Economic dimension. Economic dimensioniin immoo maalii wal qabata? Economic dimension deals with how scarce resources are distributed among individuals, groups and nation states jechuudha. Kun immoo kan inni deal godhu yookaan wajji wal qabatu scarce resourcein yookaan qabeenyi daangawaa ta'e kun qabeenyi scarceedha mini akka ekonomiitti dhuma jechuudha. Scarce gaaf jennu daangawaadha hammaanii hunda waliin ga'u akka jechuuti. Scarce resource kana akkamitti akka distribute goon akkamitti akka raabsamu individualiidhaaf namoota dhuunfaadhaaf gruppiiwwaniif gareewwan adda addaatiif fi biyyootaaf akkamitti akka raabsamu qabeenyi murtaa'aa yookaan hammaan daanga'aa ta'e kun jechuudha. Akkamitti akka economically yookaan karaa economical ta'een akkamitti akka karaa wise ta'een akkamitti akka raabsamu qabeenyi kun egaa economic dimension isaati jechuudha. Well, a market is not just a place where people go to buy or exchange something face to face with the product maker,
maarkeetii yookaan gabaa kan jennu kuni iddooma namoonni itti waa walirraa bitanii gurguran jechuu qofa miti. Place people go to buy or exchange. Iddoo namoonni itti waa walirraa bitanii gurguran yookaan wal jijjiiran qofa jechuu miti gabaa jechuun. Maal jechuudha gabaa jechuuni? The market can also be thought of as driving force that shapes human behavior. Driving shape force yookaan humnoota amala namaa tokko sheeppi godhanidha jechuudha. Maarkeetii jechuun kanadha. Demand and supply jechuudha karaa biraatiin. When consumers buy things, consumers yookaan soorattoonni jechuudha warri yookaan immoo fayyadamtoonni afaan ikoonomiksiitiin fayyadamtoonni yemmuu wantoota bitan jechuudha. Wantoota bitanii when investors purchase stocks, investoroonni yemmuu stooksii adda addaa bitan sheerii adda addaa wanta adda addaa kana yemmuu bitanii yookaan immoo hin jiramin lafa waan irratti invest godhan yemmuu bitan investoroonni akkasuma immoo and when banks lend money, baankiiwwan yemmuu maallaqa liqeessan their this personalized transaction constitute a vast sophisticated web of relationships that coordinate economic activities all over the world jechuudha. Kuni ka hundi isaa walitti dabalame jechuudha. Transactioniiwwan sadarkaa addunyaatti raawwataman wal xaxan webiin yookaan relationshipiin akkasii kun jechuudha. Wal xaxaan akkasii kun gabaa uumaa jechuudha. Gabaa uumaa jechuudha. Egaan paartii kanaan kan laalle waa'ee international political economy ti hiika isaa laalle definitionii isaa laalle definitionii isaa jalatti immoo akka inni namoonni tokko tokko minimalistic view kan hordofan jiru maximalistic view immoo kan hordofanis jiru hiika isaanis immoo laallee jirra akkasuma immoo dimensionii isaa laallee jirra dimensionii lama akka qabu political orderiin biyyaan kan gaggeeffamuu fi economic orderii isa demand if supply dhaan market economy sorry demand if supply dhaan isa adeemsifamuudha. Paartii lammaffaatiin kan wajjin laallu waa'ee theoretical perspective of international political economy jechuudha. Qo'annaaf akka nuuf tolutti paartii kana asumarratti xumurra jechuudha. Sababni isaas kun mata duree of danda'edha waan ta'eef 3.1 3.2 3.3 3.4 jennee akkasitti deemna jechuudha. Akkasitti qo'annaaf akka nuuf toluuf akkasitti mijeesseen jira. Akkasitti xumurra jechuudha. Paartii lammaffaa jalatti gaa kan laallu waa'ee theoretical perspective of international economy ti yaadamoota siyaasa dinagdee addunyaa kanarratti yaadamoota yookaan yaadawwan adda addaa jiran kan laalluudha azalatti jechuudha. Fakkeenyaaf liberaalizimii ilaalla, maarkisizim, naashinaalizim yookaan markantaalizimii fi warra kan kana fakkaatan ilaalla jechuudha. Paartii taanuuni ammasitti nagaadhaan naa tura baay'een sin jaalladha. Tutorialii faanaan obboleessa keessan olii baratichaan ture miidiyaa dirree barnootaa faaraa warri taatan subscribe gochuu akka hin daganne maatii keenyatti dabalama baay'ee sin jaalladha saba qashtii saba garraa miinnana hamma ammasitti nagaan naa tura bye bye.